raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Sirna haasa'annaa Oromoo Maccaa. Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa nadhii aadaa torbanitti yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyeessinu qophii keenya nadhii aadaa har'aa mata duree sirna haasa'annaa Oromoo Maccaa jedhu qabannee dhufneerraa nu caqasaa. Kan qopheesse Lammii Jabeessati, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa, kan isin biraan ga'u immoo an Gurmechaa Gammachuuti. Uummanni kamiyyuu aadaa eenyummaa isaa ittiin ibsatu keessaa tokko sirna gaa'ilaati. Sirni gaa'ilaa guutuu addunyaa keessatti hiikaa fi haala raawwii isaatiin sadarkaa guddina hawaasummaa fi diinagdee irratti hundaa'uun gaggeeffama. Uummanni Oromoos akkuma hawaasa biroo aadaa hedduu qabu keessaa aadaan fuudhaa fi heerumaa tokko. Fuudhaa fi heerumni fedhaa fi jaalalaan maatii godhachuuf dhiirrii fi dubartiin yookiin kanneen qaama hormaatan faallaa ta'an dhaloota dhufu bakka ittiin buusanii darbuuf warrooman jechuudha. Fuudhaa heerumni waaqa birattis fudhatamaa fi jaalatamaa akka ta'etu himama. Kaayyoon fuudhaa heerumaa hawaasa kamiyyuu inni guddaan ilmi dhiiraa fi dubarrii kan waliin bultii ijaaranii waliin jiraatan ta'uu isaati. Sirni gaa'ilaa adeemsaa fi gosoota mataasaas qaba. Kanuma bu'uura godhachuun gosoota gaa'ilaa Oromoo Maccaa keessaa haasa'annaan maal akka ta'e isiniif dhiyeessuu jaalanneerra. Sirni haasa'annaa gosoota sirna gaa'ilaa keessaa tokko. Innis maatiin gurbaa karaa nagaan jaarsummaa warra intalaatti erganii akka aadaatti kan raawwatudha. Sirni haasa'annaa hawaasa Oromoo keessatti kabajaa fi walitti dhufeenya dhiiraa fi dubartii gidduu jiru cimsa. Kunis akka aadaa fi walitti dhufeenyaatti karaa seera qabeessan gosa gaa'ela aadaa Oromoo Maccaa biratti beekamudha. Obbo Dirribii Damissee kitaaba isaanii bara 2012 maxxanfamee bahe irratti waa'ee gaa'ela aadaa Oromoo fi ulfina dubartii ilaalchisee akkas jedhee barreesse. Dubartiin siiqqee qabachuu kan jalqabdu gaafa heerumturraa kaasteti. Gaafa intalli heerumtu sana haati intala heerumsiiftu siinqee tolchitee qopheessiti. Yommuu gurbaa intala fuudhuuf baarree kennitu haati intalaa baarree fi madaala wajjin hoo baarree jettee intala ishiifis siinqee kenniti. Intalti heerumtu gaafa heerumterraa eegaltee haadha siiqqee taatii jedhan. Aadaa Oromoo keessatti siinqeen ulee addaa kabaja dubartiin Oromoo biratti qabdu agarsiistudha. Siinqeen meeshaa fi faaya beerati malee kan dubaraa fi ijoollee miti. Yaada kanarraa kan hubannu dubartiin kabaja guddaa jireenya hawaasummaa keessatti siinqeen nama gonfachiisu kana argachuuf gaa'illi murteessaa akka ta'ee fi gaa'ila malee kabajaa kana gonfachuun kan hin danda'amne ta'uu isaati. Dhugeeffannaa Oromoo keessattis gaa'illi kabajaa fi ulfina guddaa qaba. Kunis bu'aa inni gama hawaas diinagdee fi xiinsammuutiin qabu Oromoo biratti bakka guddaa akka qabaatu godha. Akka obbo Dirribii Damissee waaqeffannaa fi gaa'ila wal qabsiisee ibsuuf yaaletti aadaa waaqeffannaa keessatti gaa'ila jechuun fuudhaa fi heeruma ilma ga'ee fi intala yookiin mucayyoo geesseti. Bu'aan gaa'ilaas jireenya wal gargaarsaa, wal gammachiisuu fi dandeettii itti fufiinsa diroo sanyii namaatii jedha. Kanaafuu dhiiraa fi dubartiin seeraa fi duudhaan wal fuudhanii akka jaalalaan waliin jiraatan waaqeffataan daran jajjabeessa. Yaadaa fi qabeenyanis tumsa.
haala fuudhaa fi heerumaas mijeessa. Gaa'ela isaanis eebbisa. Misirrootaafis eebba waliin gorsa kenna. Jalqaba gaa'ela irratti haadhaa fi abbaa yookiin namoota akka abbaa fi haadhatti fudhatamantu eebbisa. Eebbi gaa'elaa kan aadaa waaqeffannaa yeroo 3 eebbifama. Tokkoffaa yeroo gurbaan fuudhu manaa ba'u, kan lammataa yeroo warri misirritti micayyoo kennan diinqa haadhaa fi abbaa irratti guutuu qabachiisanii margaa fi biqila gudeeda misirroota irra kaa'anii wal faana warri micayyoo eebbisanii fi inni sadaffaan yeroo misirroonni lamaan mana abbaa misirrichaa ga'anii diinqa abbaa fi haadha isaatti misirroota lameen wal maddii teessisanii gudeeda isaanii irra margaa fi biqila kaa'anii aannanii fi booka yookiin daraaraa itti biifanii eebbisanii. Haadhaa fi abbaatti aanee ayyaantuun guulli arrab qareessi ni eebbisu. Waaqeffattoonni kan eebbisan gaa'ela aadaa seeraa fi safuu ummataa eeganii raawwatanidha. Aadaa waaqeffannaa keessatti firri yoo wal fuudhan eebba hin qaban. Abba 7 yookiin 9 lakkaawwatanii wal fuudhuun seera jedha duudhaa waaqeffannaa. Firri yoo wal fuudhe kan isaanirraa dhalatu dhibeen dandamatu jedhama. Saayinsiin illee sanyiin gosaa hanga akaakayyuu 7 darbuu danda'a jedhee mirkaneesseera. Akka ilaalcha waaqeffannaatti dhiirri dhiira fuudhu, dubartiinis dubartiitti hin heerumtu. Saaltokkeen wal fuudhuun fafa jedhama. Waaqni saalqunnamtii saaltokkee gidduutti godhamuuf ilmoo yookiin daa'ima hin kennu. Fuudha saaltokkee gidduutti godhamu waaqeffataan ni morma ni balaaleffata malee hin eebbisu. Gaa'ela fedhaa fi jaalala garee lamaan irratti hundaa'e yoo lamaanuu waliin jiraachuu hin fedhan ta'e yookaan tokko waliin jiraachuu hin fedhu yoo ta'e waaqeffataan ni gorsa. Jarreen kun tasumaa waliin fedhan taanaan nagaadhaan waan qaban addaan hiratanii wal hiikuun seera. Ijoollee wajjin horan wal gargaaranii guddisuu qabu. Dubartiin dhiira hiiktes ta'ee kan dhirsi irraa du'e heerumuun mirga. Dhiirri haadha manaa hiikes ta'ee kanaati manaa jalaa duute fuudhuun seera. Jarreen kana waaqeffataan fuudhaa fi heeruma isaanii ni eebbisa. Yaada kanarraa akka hubannutti waaqeffannaa keessatti gaa'elli iddoo guddaa fi kabaja cimaa kan qabuu fi sirna mataasaa danda'e kan duraa duuba raawwii sirnaawaa ta'e kan hawaasicha biratti fudhatama olaanaa qabuun gaggeeffamuu isaati. Akkasumas dhaloota itti fufsiisuuf walitti dhufeenya eebbifamaa fi filatamaa akka ta'edha. Sirni gaa'elaa aadaa haalaa fi adeemsa yookiin raawwii isaarratti hundaa'uun bifa garaagaraa qaba. Gosoota sirna gaa'elaa aadaa Oromoo Maccaa keessaa inni daran beekamaan haasa'atanii fuudhuudha. Haasa'achuun karaalee gaa'elli ittiin raawwatamu keessaa tokko ta'ee sirnichi kun haalli adeemsaa fi raawwisaa irra caalan abbummaa warra gurbaa fi intalaatiin kan raawwatamudha. Aadaa Oromoo keessatti sirna gaa'elaatiif itti gaafatamummaan guddaan kan jiru gurbaa fuudhuu fi intala heerumtu caalaa warra gurbaa fi warra intalaa irrattidha. Sirna gaa'elaa haasa'atanii fuudhuu keessatti kallattii adda addaan wal qorachuu fi mari'achuun fedhii maatii gurbaa fuudhuu fi warra intalaatiin murtaa'a malee fedhiin gurbaa fi intalaa baay'ee mul'atu. Keessattuu fedhiin intalaa kan gurbaa caalaa daangeffamaadha. Aadaan fuudhaa fi heerumaa akka manguddoonni Oromoo Maccaa jedhanitti qaamni lama kan saalaan gargar ta'ee fedhii fi jaalala namoota sanarratti hundaa'uun yoo milkii walii isaanii tolee kan wal fuudhanidha jedhu. Sirna fuudhaa fi heerumaa kana keessaa kan bal'inaan hawaasa biratti kabajamaa fi sirna qabeessa ta'ee sirna gaa'elaa haasa'atanii fuudhuti. Gaa'elli hariiroo abbaa manaa fi haadha manaa uumuuf dubartii fi dhiira gidduutti walitti dhufeenya uumamu waan ta'eef haasa'annaan sirna gaa'elaa kana keessaa isa haala aadaa, duudhaa, amantaa fi seera hawaasichaa irratti hundaa'ee akkaataa fudhatama qabuun raawwatudha. Akeekni fuudhaa fi heerumaas bultii ijaaruu yookiin bultii godhachuu waan ta'eef haasa'annaan fuudhuun sirna gaa'elaa kanneen akka ababbalii, butii, cabsaa, aseennaa fi kan kana fakkaatan keessaa bal'inaan kan mul'atudha. Wanti raawwannu tokko karaa seera qabeessaan yoo raawwanne fiixan ba'iinsa gaarii fi fudhatamummaa gama hundaa akka qabaatu gochuu keessatti ga'ee guddaa taphata. Kana milkeessuuf haalduree mijeessuun barbaachisaadha. Sirna gadaa Oromoo keessattis aadaan fuudhaa heerumaa seera ittiin raawwatu kan ofiisaa qaba. Adeemsa sirna gaa'ela haasa'annaa keessatti akkaataa aadaan fuudhaa fi heerumaa haasa'annaan fuudhuu yookaan heerumsiisuu itti raawwatu har'a jedhamee har'a kan raawwatu miti. Adeemsa dheeraa qaba. Adeemsa kanas jalqabaa hanga guyyaa cidhaatti akkaataan itti raawwatamu duraa duuba mataasaa qaba. Sirna raawwatamu adda addaatu jira. Fakkeenyaaf sirna raraa yookaan farda hidhaa. Akka aadaa fuudhaa fi heerumaa haasa'annaa keessaa raraa yookiin farda hidhaan namni tokko intala haasa'atee erga inni cidha qopheessuu jalqabee rakkoon maatii intalaa akka tasaa yoo mudate yookaan intalumti haasa'atamte tun yoo duute yookaan dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenye yoo qabamte
yeroo kanatti gurbaan amaamotaa fi jaarsolii baay'ee fudhatee mana warra intala isaaf ta'uu dandeessu gara biraa iyyaafachuun kan sanyiin jaraas waliin deemuu danda'u erga qulqulleeffatee booda kan maatiin intalattii quba hin qabne dhaqanii mooratti seenanii waanuma of harkaa qaban rarratanii yookaan afatanii taa'uun abbaa qe'eetti nagaa ol laammatu. Nagaa ergannaan kun yoo torban kan turu ta'ellee hanga milkaa'anitti hin galan. Namni naannoos nyaataa fi dhugaatiidhaan itti birmata. Jaarsoleen gurguddoonis achumatti itti dabalamu. Dhumarrattis yommuu jaarsummaan itti baay'atu waliin mari'atanii kennuuf. Gabaabumatti sirni gaa'elaa raraa fedhii gamtokkeen kan jalqabamu ta'us hirmaannaa cimaa hawaasa naannootiin kallattii sirnummaatti deebi'uun raawwatama. Adeemsonni sirna gaa'elaa haasa'annaa bakka gurguddoo saditti qoodamu. Isaanis adeemsa sirna gaa'elaa guyyaa cidha duraa yookiin laallannaa fi kadhannaa, kan guyyaa cidhaa yookiin amartii kaawwannaa fi kan guyyaa cidhaa boodaa yookiin uwwisaa jedhamu. Adeemsa sirna gaa'elaa guyyaa cidhaan duraa. Adeemsa sirna gaa'elaa haasa'annaa keessatti dhimmoonni hamma guyyaa cidhaatti raawwataman hedduun jiru. Adeemsa haasa'atanii yookiin kadhatanii fuudhuu keessatti hunda dura ilaalannaatu gaggeeffama. Gaafa intalti barbaadan argamtee irratti walii galan nama warra intalaatiin walitti dhufeenya gaarii qabu tokko kadhatanii garas ergatan. Namni ergamu kun hortoo yookiin abbaa dhaabaa jedhama. Yoo kadhatamus aadaadha waan ta'eef diduu hin danda'u. Namni abbaa dhaabaa ta'ee kadhatame kun guyyaa abbaan gurbaa kadhate kanatti dhaqee haala mijeessa. Deemsi guyyaa jalqabaa kunis karaa cirannaa jedhama. Guyyaa kanatti abbaan dhaabaa kun naqee warra intalaatiin mari'atee firooma isaanii akka barbaadanii fi eenyummaa fi sanyii warra gurbaa sirritti hubachiisa. Biqila ilaallachuuf beellamas qabatu. Beellama kana boodas yoo milkiin tolee intalti kadhatamtee warri tole jedhu. Guyyaa amartii kaawwachuus beellamatu. Amartiinis intala heerumtuuf bitamee harkaa fi mormatti akka kaawwattee faayamtu taati. Sana booda guyyaa uwwisaa beellamatu. Guyyaa uwwisaa kanas tokkoon tokkoon meeshaa gatii isaatii waliin galmaa'ee gaafa cidhaa warra gurbaatti kennama. Tirmaan qophaa'u kunis meeshaa mana keessaa qofa osoo hin ta'in mi'oota baay'ee dabalateeti. Gaafa adeemsi armaan olii kun raawwatu guyyaa cidhaa beellamatanii galu. Adeemsa sirna gaa'ela haasa'annaa guyyaa cidhaa. Gulantaan sirna gaa'elaa kun yeroo murteessaa gaa'elli misirroowwan lameenii raawwii itti argatu waan ta'eef hirmaannan jirus gulantaawwan gaa'elaa duraa fi boodarra cimaadha. Waan kana ta'eef adeemsi sirna gaa'elaa guyyaa cidhaa adeemsifamu qophii fuudha dhaquuf taasifamuu fi dhimmoota qe'ee warra intalaatti raawwataman dhimmoota gaafa gurbaan fuudhee galu raawwataman hunda of keessaa qaba. Qophii gama gurbaatiin fuudha dhaquuf taasifamu yoo ilaallu, innis qophiiwwan adeemsa sirna gaa'elaa guyyaa cidhaa keessatti raawwataman keessaa isa jalqabaati. Guyyaa kana yeroo baay'ee waaree dura ganamaa kaasee qophiin fuudha dhaquuf taasifamuu yeroo itti finiinudha. Namoonni kallattii garaagaraatiin qe'ee warra gurbaa fuudhutti wal ga'u. Hiriyoonni gurbaas fardeeniin dabaalamanii gurbaa fudhatanii fuudha dhaquuf warra gurbaatti wal ga'u. Jaarsoliin dhimmoota walxaxaa ta'e irratti ogummaan nagaa buusuun gaa'elichi akka milkaa'u ga'ee taphachuu danda'anis sa'aatii kana qe'ee warra gurbaatti argamuun dirqama ta'a. Shamarran dibbee isaanii rukutaa sirba milkaa'anii akka nagaan galan isaaniif hawwaa gaggeessaa taasisuuf gurbaanii fi warri gurbaa guyyaa fuudhaaf deeman kana goromsa yookiin rakoo fudhatanii dhaquun dirqama. Sirni rakoo yookiin xilooshii kennuu jedhamus gaafa cidhaa raawwata. Innis Oromoon yeroo gaa'ela gaggeeffatu gaafa cidhaa abbaan intalaa goromsa rakoo fudhatu malee intala isaa hin kennu. Goromsi kunis bakka bu'iinsa durbummaa ishii fi qabeenya dhuunfaa namni harkatti qabuu hin dandeenye yoo ta'u, gursummaa yeroo lammataatiif heerumaa jirtu rakoon hin kennamuuf. Haaluma wal fakkaatuun yeroo ammaa kanas goromsa yookiin rakoo fuudhet intala isaa gurbaa fuudhuuf kenna. Darbee darbee immoo haalli itti bunni hundeen yookiin qarshiin kennamee rakoon fudhatamus ni mul'ata. Weedduun arrabsoo gorsaa fi duudhaa barsiisuuf weeddifamus guyyaa cidhaa raawwata. Weedduuwwan qabiyyee arrabsoo gorsaa fi duudhaa hawaasaa barsiisuuf sirna gaa'elaa aadaa haasa'annaa keessatti gama lameeninuu bal'inaan dhiyaatan keessaa muraasni isaanii lafjalee keessattis kan tajaajilan yoo ta'u, baay'inaan garuu ganama guyyaa cidhaatii eegalee hanga waarii guyyaa cidhaatti weeddifamu. Gama warra intalaatiin garuu hanga hamaamonni micayyoo fudhatee bahutti qofa arrabsama. Weedduuwwan gorsaa fi arrabsoo kunniin maqaalee namoota gorfamanii fi arrabsamanii qofaan adda ta'u malee warra gurbaas ta'ee warra intalaatiin ni raawwatamu. Marga kennuu fi eebba fudhachuunis gaafuma cidhaa raawwata.
Sirni marga kennuu fi eebba fudhachuu kun kan raawwatu qe'ee warra intalaatti eegaa deemsi barbaachisu hundi raawwatamee booda. Sirna kanarratti firoottan, aanteewwanii fi ollaan mana warra intalaa iddoo misirroowwan jiranitti wal ga'uun bakka qabatanii taa'u. Dhibaayyuun hunda isaaniitiifuu bifa haaraan guutama. Sana booda misirroowwan hangafa abbaatiin eebba fudhatu. Adeemsi sirna eebbaa kun eega xumuramee booda maaddii tokkotti dhiyaachuun misirroowwan fuuldura kaa'ama. Gargaarsaa fi gorsa jaalawwaniin misirroowwan maaddii dhiyaate kana harka lamaaniin asii ol cabsachuun fuuldura walii kaa'u. Kunis sirna maaddii cabsannaa jedhama. Biddeena harka lamaaniin asii ol cabsuun walii isaanii fuuldura kaa'an kanarraa kutanii afaan wal kaa'uun dirqama misirroowwan lameen irraa eegamudha. Kanatti aansuun misirroowwan lafa jiranii ol kaanii dursa haadhaa fi abbaarraa eegaluun namoota taa'anii jiran hunda gateettii fi jilba isaanii dhungatanii waliin ga'u. Marga kennitoonni akkuma kana marga dura qopheeffatanii seenan fayyadamuun misirroowwan hordofuun namoota ta'an kanneen gurmuu fi jilba isaanii dhungachuun marga kennuuf. Meeshaalee warri intalaaf qopheessan kan tirmaa jedhamus warri intalaaf qopheessan yookiin sirritti warra biraa wanti fudhattee heerumtuu meeshaalee qarshii qaraxaa warri gurbaa gaafa amartii fideef kan firoonni garaagaraa kennan waan mana tokkoof barbaachisu hunda akkasumas midhaan, dhadhaa, urgooftuu, dammaa fi kan kana fakkaatan waliin heerumsiisu. Haalli kun yeroo ammaa jijjiiramaa dhufeera. Haa ta'u malee aadaan jiru guutummaa guututti badeera jechuu osoo hin taane yeroo ammaa kanas tirmaa yookiin kennaa jedhamee qophii bal'aa ta'us baatu hiriyoonni intalaa fi firoonni dhiyoo tokko tokko sababuma jaalala ishiif qaban ibsachuuf jecha waanuma dandeettii isaanii kennuuf hin jira. Adeemsa sirna gaa'elaa guyyaa cidhaa boodaa. Adeemsi sirna gaa'elaa boodaa keessatti raawwatamu keessaa tokko shanan jedhama. Shanan jechuun guyyaa misirroowwan yookiin gurbaa fi intalli manaa ba'an irraa kaasee guyyaa shanaffaa jechuudha. Guyyaa kanatti haati marii nyaataa fi dhugaatii akkasumas urgooftuu adda addaa fidanii dhufu. Urgooftuun dhufu kunneen kanneen akka machallaa yookiin itilleen ciisichaa fi uffanni misirroota ittiin ulamudha. Guyyaa kana misirroon buna danfisti. Abbaa fi haati gurbaa eebbisanii maqaas moggaasu. Maqaan misirroo moggaafamuu soorettii, beektuu, jiituu, owwaattuu fi kan kana fakkaatan fa'aa ta'uu mala. Sana booda misirrummaan gara warrummaatti ol guddatee jiruu fi jireenyi isaanii waloon itti fufa. Xumurree horaa bulaa deebanaa. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.